Kanaafiyyuu waan kooni qusannaa kana qusadhee jechuudha. Kuni maallaqa Yemaniiti. Maallaqa Yemaniis taatu unuma nama fayyaddi. Kana guutuu garuu isinii lakkaa'uu hin danda'u. Yaani hagas mara nama dhibbisee son ta'in kana guutuu taa'ee lakkaa'u dhugaa isiniin jedha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf urriftoota kiyyaa jirtu jireenyi badhaadhaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa isin haa qaqqabu biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu jechuudha. Har'a waan kun maaluuf qabattee dhufte immoo naan jechuun maltanii waan isiniif qabadhee dhufee waan namatti tolu waan hedduu nama barsiisu jedhee yaadudha. Waan ofii kiyyaas itti fayyadamee argedha jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha wantichi naan jechuus ni dandeessanii obboleeyyan kiyya. Wantichis keessattuu shamarran ni ilaallata. Warreen biyya hambaa jirru akkaataa birrii keenyatti qusannu yookiin immoo akkaataa birrii keenya itti qabannu jechuudha. Yeroo baay'ee maallaqni keenya ni qisaasofte jechuudha. Ijoolleen biyya hambaarra jirru wanti hundi nutti bareeda, waan hunda nu feesisa. Maaliif yoo jettan humna qabna amma hojjennee ni arganna. Waan humni keenya kunillee dhumtuu nutti hin fakkaatu. Garuu yeroo baay'ee nu shamarran biyya Arabaa keessa dalagnu humni keenya hedduu ni dhumatte. Kanaafiyyuu maali dharee wantichi naan jechuun ni dandeessu. Wantichis immoo qusannaa jechuudha. Qusannaa baratu jechuudha. Aniin kuni eeggan ilmoo argadhe yookiin eegadhalee waggaa 4 guutuuf deema jechuudha. Waggaa 3 fixee mucaan kiyya waggaa 4 seenuuf deema jechuudha. Akkuma beekamu ani yeroo duraas kan ittiin dhale amaliyaa ka jedhamudha jechuudha. Kiyya wagguma 4tti dirqama jechuudha. Namni opereeshinii ta'e yookiin amaliyaa ta'e kun doktorri akka jedhutti amata 4 jechuudha. Kanaafiyyuu anis immoo karoorfadhee itti yaadee daa'ima argachuuf deema. Akkuma isiniif ibsee viidiyoo kana dura isiniif mareerratti jechuudha. Isinillee du'aa naaf godha jechuudha. Akkuma beekamu namni biyya hambaa kana keessa taa'u yeroo baay'ee taa'ee miti dalageeyyuu baay'ee ulfaata jireenya jechuudha. Daa'ima qabatee miti namni kophaayyuu itti ulfaatti jireenya jechuudha. Kanaafiyyuu an dalagaa mataa kiyyaa niin qaba. Dalagaa sana immoo aga dhumaatti danda'ee dalaguu dhiisuus ni mala. Rabbiin immoo yoo na gargaare aga dhumaattis ni dalaga jedhee yaada. Aga baatii 9 guutus akkas ni dalaga jedhee yeroon kun yeroo ho'aati. Ho'a wajjin baay'ee namatti ulfaata. Garuu immoo namni kun mana taa'urra sochiitu irra caalaadha. Namni garaa qabu yeroo baay'ee hirriba guddisuun bareeda miti waan jedhamuufu dirqama hojjetuun jechuudha. Alhamdulillah dadhabbiin uma jirti garuu uma tattaafadha gomna kiyya. Ani yaa baatii 5 fixee 6 seenee jira jechuudha gana. Yeroon ganaa jechuudha. Haga baas 9 hojjedha rabbiin wajjin isiniin jedha. Garuu immoo dadhabee yoo dhaabes dalagaa malee yoo mana taa'es nan dabbaru. Maaliif yoo jettanii qusataa waan jiruufi jechuudha. Abbaa manaa kiyya waan takka yaani dubartii kana waa hedduu feesisuu danda'a. Waan na feesisu sana abbaa manaa kiyyaan kana fidi sana fidi jechuudha. Ofii kiyya osoo fuudhee goradhee irra natti tola akka mataa kiyyaatti jechuudhani. Kanaafiyyuu abbaa manaa kiyyas akkan hin rakkifne, abbaa manaa kiyyas akkan hin iraarsisne, ofiis akkan hin iraarsine qusannaa jedhan sana jechuudha. Kan hin eegalee osoon akkuma isiniin jedhee kan namni kun karoora malee hin deemu. Karoorfadhee waan jiruufu qusannaa kan eegale gaafan ilmoon hin dhala jedhee yaade sanarraa jechuudha. Qusannaan kunis maalidha? Baankii banattee moo maali naan jechuu ni dandeessu obboleeyyan kiyya. Baankii dhuunfaa kiyya banadhee jechuudha manuma kiyya keessatti. Maaliif yoo jettanii akkuma isiniin jedhe abbaa manaa kiyya rakkisuu waan hin barbaanneefiyyuu qusannaa eegalee jechaadha. Waan qusadhe kan ammoo gaafa ulfaa irraa jechuudha kan nama kana qusadhe waan as keessa jiru kana jechuudha. Waan abbaan sabkee bar kana godhadhu yookiin immoo kanaan bitadhu sana ta'inaan jedherras
isuma kiisa saarraallee oguu maallaqa heddumaatti arge tokko isuma jalaallee fuudha. Hataa garuma mana keenyaatti jechuudha hanna hin jedhamu. Maaliif yoo jettanii isuma gargaarsaaf jechuudha. Abbaan manaa kiyya yoo maallaqa heddumeessee qabate ni balleessa ta'a. Ilmoon dhiiraa ga dubartii miti. Dubartiin dhiirarra hayyoomtee mana ishii qabatuun dirqama natti fakkaata akka mataa kiyyaatti. Kanaafiyyuu waan koonii qusannaa kana qusadhee jechuudha. Kuni maallaqa Yemaniiti. Maallaqa Yemaniis taatu unuma nama fayyaddi. Kana guutuu garuu isinii lakkaa'uu hin danda'u. Yaani kanuma qusannaa irraa baratuun bareedadha. Akkuma isiniin jedhee gaafa mana ol deebi'ee namas hin rakkisu, namas hin qisaasessu, namnis nan nufu jedhee yaada. Kana egaa ulfaa irraa eegalee keewwataa ture yookiin qusataa ture jechuudha. Dhiifama naaf godhaa qufaan na jirti. Kanaafiyyuu qusannaan kiyya kunillee anuma fayyaddi. Keessattuu shamarran nu fayyada jechuudha. Harka dhiiraa taa'anii eeguun namni dalagaa barate kun rakkoodha. Kanaafiyyuu ani kana qusadhee jira obboleeyyan kiyya. Maallaqa qusadhee maallaqallee qabaadhee miti. Fayyaan immoo Rabbi harkadha. Fayyaa kiyya akka Rabbiin naaf kennu immoo du'aa naaf godha. Nagaan akka Rabbiin na hiikus du'aa naaf godha. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafiyyuu namni yoo qusatee waa yaadettis bahaa waan yaani waa hunda ta'a jechuudha. Qusannaan nama hundaaf barbaachisaa kunoo isinitti mul'ata natti fakkaate maallaqni. Kunoo kanadha kan inni qusadhee ammallee baatii shanfitee jaha seenee isiniin jedheera. Agagaaf dhaluutti immoo ni qusadha jechuudha obboleeyyan kiyya. Qusannaan kiyya kana fakkaati. Birriin Suudiillee numa keessa jirti. Hedduminaan garuu birrii Yemantu keessa jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan kanarraa kanuma isin agarsiisu yookiin kanuma isin barsiisuuf kanumti barumsa isiniif taati jedhee dhufee obboleeyyan kiyya shamarranii waan abbaan manaa keessan godhadhu jedheerraa maallaqa keessan qusadhaa. Maallaqa qusachuurra immoo yeroo baay'ee namni kun warqee yoo bitate bareeda biyyatti yoo galtanillee rakkattanillee ni gurgurattu jedhee yaada. Rabbiin rakkoorraas nu haa baasu. Akkuma isiniin jedhe ka daawwattoota kiyya du'aa hin dagatiina, du'aa naaf godha. Akkuma isiniin jedhe dura opereeshiniin dhalee amma immoo akka Rabbiin xabi'ii sana jedhan sanaan na deessisu du'aa naaf godha. Maalumaanis haa ta'uuti garuu Rabbiin fayyaa na godhee nagaan akkana hiiku Rabbi keessan naa kadhadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Du'aa keessan na biraan hafiini. Waan koon waan hin taane hojjette illee yookiin waan bareeda illee hojjette jettan immoo yaada keessan koomantiin naaf kahaa. Wanti kun sirraan taane wanti kun sirraa tole jettanis akka fedhii keessan koomantiin naa kahaa. Waan sinnaan jettan hunda sirreeffataa jira natti fakkaate. Waan naaf immoo yoo jiraate koomantiin naa barreessaa. Galatoomaa bakka jirtanitti nagaan jiraadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Rabbiin biyya keenyas nagaa nuuf haa godhu, walii galtees nuuf haa kennu. Kunoo ka hordoftoota kiyya hin tuffatinaa akkanuma walirra bubbuufadhaa. Keessattuu ijoolleen biyya ambaa jirtan, keessattuu ijoolleen mana Arabaa keessa dalagdan baasii takka hin qabdanii. Ani garuu baasii osoo hin qabu, daa'ima osoo hin qabu, manas osoo hin qabu baasii kiyya hundarraa kana qusatuu danda'ee jira jechuudha. Maallaqni kun hin tuffatamtu jechuudha. Waa hedduu na gargaaruu dandeessi. Harka namaa laalurra, nama harka keessa laalurra waan kanatu irra caalaadha jedhee waan kiyya har'aa kana fakkaata. Irraas barattu jedhee abdii guddaan qaba. Galatoomaa jiraadhaa. Horaa bulaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma isiniin jedhe du'aa hin dagatiina. Du'aa isin dagadhu obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jechuudha.